Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunettam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa har'as sagantaa addaa tokko qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti Profeesar Isqeel Gabbisaa qindeessaa yaa'ii hooggansa Oromoo waliin gaaffiif deebii goone qabannee dhiyaanna. Sadaasaa 9-13 bara 2016 biyya Ameerikaa magaalaa Atlaantaa Joorjiyaa keessatti adeemsifamee kan xumurame Oromoo Leadership Convention yookaanis immoo yaa'iin hooggansa Oromoo haala gaariidhaan milkaa'inaan xumuramuunsaa karaa garaagaraa ibsamaa jira. Walga'iin kun haala maaliitiin adeemsifame? Mareen yaa'ii kanarratti ta'e maal fakkaata ture? Dhimmoota maalii irratti immoo mareen adeemsifame? Milkaa'eera yeroo jennoo maal irratti milkaa'ee maal jechuu keenya? Yaa'iin akkasii kunoo asuma irratti dhaabbatamoo gara fuulduraatti itti fufaa kan jedhaniif gaaffilee kanaaf kabiroo irrattis qindeessitoota yaa'ii kanaa keessaa tokko kan ta'an Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjin Israa'el Sabbooqaa gaaffiif deebii godheera. Muuziqaa ce'umsaa kana booda isinii dhiyeessina. Oromoo Leadership Convention yookiin yaa'iin hooggansa Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa keessatti sadaasa 11 haga 13tti geggeeffame dilbata darbee yookiin sanbata guddaa darbee xumuramuun isaa ni yaadatama. Raawwii isaaf haala yaa'iin kun itti adeeme akka nuuf ibsaniif qindeessitoota yaa'ii kanaa keessaati tokko kan ta'an Dr. Isqeel Gabbisaa dhihaataniiru. Dr. Isqeel Gabbisaa keessumaa raadiyoo Afuura Biyyaa taatanii dhihaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun isin galatoomfadha. Baga nagaatiin gara raadiyoo Afuura Biyyaa dhuftanii. Baga nagaan dhufanii, baga naafeertaniif. Dr. Isqeel egaati akkuma beekamu Oromoo Leadership Convention yookiin yaa'iin hooggansa Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa keessatti sadaasa 11 haga 13 bara 2016 adeemsifame milkiin xumuramuun isaa himameera. Guyyaa 3 walgahiin kun itti adeemsifametti waliigala afuurri bakka yaa'ii kanaa keessa ture yookiin immoo akkaataa yaa'iin kun itti geggeeffame maal fakkaata? Afuurri yaa'ii kanaa nama gara 600 ta'u walitti waamanii mari'achiisuun waan salphaa miti. Maaliif yaada 600 dhufe jechuudha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo uummata seera beeku, uummata ilaamee beeku, gara guddeessa immoo rakkoon biyya keessa jiru yeroo ammaa kana keessatti tokkummaa Oromoo mirkaneessuuf jajjabeessuun akka barbaachisu waan hubatee fi gaaffilee gurguddaa konvenshinii kana fuulatti duratti dhiyaateen haalumaan mari'atee qajeelfama adda addaa kennee waan sirraa'u sirreessee waan itti dabalamu itti dabalee waan uummata keenyaaf ta'u murtoolee adda daddabarsee deemee kun yaaduma walumaa galatti waan akkasii argeen beeku. Namni baay'een akkasii wal gahee yaada tokko irratti walii galee sirnaan dubbatee deemuu gara fuulduraatti iyyuu egeree Oromootiif iyyuu abdii guddaa kan namaa kennudha. Haala akkasiif kan ilaalee baay'ee gaariidha. Dr. Isqeel milkaa'ina walgahichaa dubbachuu irra darbee maalirratti akka milkooftan ifa miti. Milkaa'ina keessa maaliin tilmaamtanii, maal raawwattanii, maal hojjettanii, walgahii kanarratti Oromoon bu'aa maal argate? Milkaa'inni kun maaliif jechuun ibsi kennameera. Ibsi kennameera gaafuma sanaa maalirratti akka mari'atames jalqabeeyyuu ajendaan isaa ifa ture. Gaafa jalqaba walgahiin kun yookiis yaa'iin kun waamamu ifa ture. Tokkoffaa Oromoon tokkummaan isaa maalirratti hundaa'ee kan jedhu irratti akka uummanni mari'atee uummanni Oromoo biyya bakkee jirus yeroodhaan immoo inni biyya keessa jirus waan kana irratti akka inni hubatee mari'atuufidha. Ajendaa tokko kan ture. Tokkummaan isaa immoo sirna gadaa aadaa gadaa keessaatii dhufa.
Kanaafi duudhaallee hambaa gadaa keenyaa kana irratti mari'annee amma kan nuyi jiraannu gara fuulduraatti kan jiraannu hundeensa aadaa gadaa kanadha kan jedhudha ture. Hawwiin Oromoos gara fuulduraatti karaa dimokiraasii haa ta'u, karaa misoomaa haa ta'u, karaa nagaa barbaachuu haa ta'u, karaa mirga namoomaa mirkansiisuu haa ta'u, hawwiin uummanni Oromoo kan inni qabu akkasuma gadaa kana keessaati kan bahudha ta'a kan jedhudha ture. Akkas jechuun maalidha? Waan dimokiraasii fakkeenyaaf yeroo baay'ee dubbatamaa. Dimokiraasii jechuun garuu waan tokko miti. Kan Ameerikaanii jira, kan iddoo kan biraas jira. Oromoon garuu kan mataasaa qaba. Oromoon uummata dimokiraasiiti. Tokkummaan isaayyuu uummata seera eeguu beekurraa kan dhufedha kan jedhu waan akkasii waan nama arfan maqaa dha'ee keessatti ilaalee uummanni mari'atee dhuguma kun kan keenya jedhee akka mirkaneessu ture irratti mari'atanii akkaataa wanti kun irratti ta'u irratti qajeelfama adda addaa kennamee warra hayyuu dhimma kana beekanitti kennameera dubbiin kun akka mari'achuun isaa irratti fufuufi. Inni lammataa chaartara jedhamee kan maqaa dha'ame yeroo baay'ee chaartara jedhamee yeroo maqaa dha'anii sagantaan siyaasni sagantaa siyaasaatiin deemaa dhaabbileen siyaasaa sagantaa adda addaadha qabu. Sagantaan isaanii kun sagantaa dhaabbilee siyaasaati malee hawwii yookiis fedha yookiis kaayyoo uummata Oromoo miti. Waan akkasii gadi teenyee irratti haasofnee waan hin beekneef silaati waan biyya keessatti ta'uudhaa qabu jalqaba isaanii haa jalqabnu jechuurraa kan ka'edha kun. Uummanni kun maal fedha kan jedhu irratti yaada gurguddaa irratti dubbateera. Sadaffaan ajendaan kan ture gargaarsa biyya keessa jiru uummata keenya sarakkatee jiru akkamitti akka gargaaru irratti walitti qindaa'e ijaaruudha barbaachisa kan jedhu ture ajendaan jiru jalqabamaa ture. Kunis irratti dubbatamee irratti mari'atamee qajeelchi irratti kennameera. Arfaffaan immoo biyya bakkee yeroo jiraannu warri biyya bakkee lammii biyya bakkees taa'e kan jiraannu mootummaalee adda addaa kan biyya Itoophiyaa sana gargaaraa jiran kuni dhimma Oromoo kana irratti hubannaa guddaa akka isaan qabaatanii fi hojiin dippiloomaasiis immoo akkasuma tarsiimoo guddaadhaan akka jiraachuu danda'utti akka mari'atu uummatatti kennine uummata kanatu mari'atee kanuma dhaga wanti dhoksaan hin jiru wanti hin ifamne hin jiru. Ajendaan isaa isuma dur turedha. Isarratti mari'atamee isarratti murtoon kennamee akkasii dhagaa hojiinsaa gaafa jalqabamu bu'aansaa mul'ataa deema gara fuulduraatti. Itti fufiinsi yaa'ii kana yookiin dhimmoota isin irratti haasoftan irratti uummati gabraan uummati bal'aan akka irratti mari'atuuf walga'iin kun bakka hawaasi Oromoo jiru hundaatti itti fufamoo kanumaan dhaabbata? Yaa'iin kun akkas jedhedha. Yaa'iin kun labsii gochuu duwwaadhaaf miti. Kan inni walitti waamame akkuma amma jechaa ture yaa'ii uummataati kun. Labsii duwwaadhaan miti. Yaadni amma kaafne kunis immoo waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u miti. Kuni waa bu'uursuudhaaf uummanni Oromoo kan akka haaraatti dhalatee jiru ergii fincilli biyya keessatti dhalate booda uummanni Oromoos tokkummaa isaa akka haaraatti agarsiisee jira. Uummata tokko ta'uusaa himeetii jira. Sabboontummaan Oromoos iddoo murteessaa irra gahee jira. Kanaaf egereen Oromoo waan irratti mari'atan waan uummati irratti mari'atu silaa biyya keessatti waan mari'atuufi yaada sana calaqqisuudhaaf iddoo kanatti wal geenye. Kanaaf hojiinsaa itti fufuutu irra jira. Mariin kun itti fufuutu irra jira. Waan yaa'iin kun jedhe duwwaatu hin ta'in kallattii adda addaatiinis immoo karaa siyaasaa haa ta'u, karaa hojii dubartootaa haa ta'u, mariin kun itti fufuutu irra jira. Maaliif dhimmi uummataa waan murni tokko murteessu ta'uun irra hin jiru. Abbaan biyyaa taana gaafa jennu siyaasa irratti haa ta'u, dinagdee irratti haa ta'u, waan hundumaa irratti uummanni olaantummaa isaa mirkaneessuu qaba waan jedhamuu fi wanti kun ammaa jalqabamee itti ka'uutu irra jira. Mootummaan amma Itoophiyaa keessa jiru gaafa kufe waan boonu duwwaatu hin ta'in ammaa jalqabnee aadaa siyaasaa, aadaa waliin jireenyaa kana ammaa jalqabnee jalqabuun irra jira. Kana keessatti mariin
iddoo guddaadha qaba. Mari'achuun barbaachisa waan jedhamee fi mariin kun kallattii adda addaatiin itti fufuutu irra jira kan jedhudha yaadi darbe. Baay'ee gaarii Dr. Iskeel. Yaa'ii kana irratti kan waamaman hoogganoota hawaasaa fi dhaabolee amantii akkasumas dhaabolee siyaasaa ta'uu isaatu himame. Dhaabi siyaasaa waamicha keessan hin fudhatin hafee jira yookiin kan walga'ichumayyuu balaaleffatee jira. Egaa yoo moora sana keessa jira jettee nagaafatti ta'e achi keessa hin jiru ture bakkeedhaas immoo kan balaaleffatan jiru kan yoo jettan waan adda ta'e hin qabu. Garuu kan asirratti waamamanii abboota hayyoota amantaa hoogganoota hawaasaa fi jaarmiyaalee sivikii dhaabbilee siyaasaa akkasumas immoo ogeeyyii yookiis hayyoota artistoota daldaltoota iddoo baay'eedhaati waamaman akkasumas immoo kanaan dura qabsoo Oromoo keessatti namooti beekaman hundumtuu waamichi isaan ga'eera. Dhuunfaadhaanis kan dhufan jiru gara caalutti garuu hooggantoota dhaabaatu adda addaatu dhufee egaa wanti hooggansa jechuun kun yeroo itti yaadnu dhaaba duwwaadhaan miti akkasuma yaada isaaniitiin kan hoogganan jiru kabajaan kan hoogganan jiru kanaaf qabsoo kana keessatti iddoo gurguddaa nama qabanis akkasuma kan waamames jiru gaafataniif immoo kana keessatti dhimman qaba. Qoodan qabaa gumaacha gochuudhaan barbaada kan jedhanis waamamanii kan itti dabalaman jiru. Kanaaf dhaabbilee adda addaatii kan Oromoo maqaa Oromootiin dhaabbata kan amantootaa gaafa jennu kan warra kiristaanaa waldaa jiru hundumatti waamame kan warra muslimaa masgiida jiru hundumatti waamame kan warra waaqeffataa galma jiru hundumatti waamame. Kan keessaa hafan jiru hin ta'a sababiin isaa immoo balaaleffachuu utuu hin ta'in mijaa'uudha jire didinatti fakkaata. Egaa akkuma beektu hawaasa Oromoo isa guddicha kana keessa yaadi adda addaa waan jiruu fi yaada adda addaa kan qabaatanii dubbiin kun nu barbaachisu mariin kana keessatti qoodan fudhannu jedhanii kan ofiin murteeffatanii hafan jiraachuu danda'u ani hin beeku amma ani beekutti kan keessaa hafin hin jiruun jedha kan gadi bahee immoo ani keessaan hafe jedhee himate akka gaariitti oduudha malee kan waan jiru natti fakkaatu. Baay'ee gaariidha. Egaati namoota amantii garaagaraa dhaabolee ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaniif deeggartoota isaanii bakka tokkotti mari'achiisuun galii yaa'ii kanarratti danqaa hin uumne. Kun kan uummataati. Yaada uummataati. Hamma ani argetti wanti nama ajaa'ibsiisu tokko immoo kana dhaga. Amantaa adda addaa kan qaban dhufaniiru garuu walumaan dhaabbatu turan walumaan eebbisu turan marii walii wajjinis immoo kan yeroo godhanis tokkummaa hundumtuu waaqa sodaatee waaqa jalatti bulaaf yaada adda addaa haa qabaatan yookiis akkaataatti waaqeffatan adda haa qabaatan malee hundinuu waaqa jedhee waaqa jalatti kan bulu waan ta'eef kana barachuudhaan danqaa osoo hin ta'in nuyi amma hayyoota amantootaa kan jedhamnu kuni akkuma eebbaatiif waamamuu utuu hin ta'in hawaasa kana keessa libbee waan itti gumaachinu qabnaa hojii hojjennu qabnaa jedhaniiti yaada nama jajjabeessuun ofii isaaniitti dubbatani malee danqaa hin agarre nuyi ummanni Oromoo ummata tokko amantii adda addaa qabaachuu danda'a. Yaada siyaasa adda addaa qabaachuu danda'a, aadaa adda addaa qabaachuu danda'a, gosa adda addaa qabaachuu danda'a. Ummatichi garuu tokko ta'uunsaa kanaafitiyyuu mirkanaa'ee mul'atee jedhee kan hin yaadan karaa kan koo. Baay'ee gaariidha Dr. Iskeel. Yaa'ii kanarratti wanta namni baay'een hin yaadneef hin eegne akkasumas hedduun immoo akka sarpiraayiz himan. Nama seera Oromoo irratti barreeffama wal falamsiisaa yookiin kontroversial ta'e barreesse Dr. Fiqiree Tolosaa yaa'ii kanarratti argamuun pirezidaantiin Oromiyaa duraanii obbo Junaadiin Saadoo yaa'ii kanarraa qooda fudhachuun isaanii hubatameera. Jarri kun akka hooggansa amantii hawaasaa moo dhaaba siyaasaatti bakka bu'anii affeeraman?
nama 600 keessaatiiti nama lama maqaa dhooftee gaaffii kana nagaafachuun kee baay'ee na dhiba. Waan obbo Fiqiree Tolasaa Jigsaa yookiis Piroofeesar Fiqiree Tolasaa Jigsaa kitaaban katabee gumaacha Oromoon Itoophiyaa keessatti godhee gumaacha guddaa godhee jedhee kitaaba gurgurachuufi irratti mul'atee ture. Itti waamameetii irratti mari'ataa ture jechuudhaaf hin danda'amu. Ani Oromoodha jedhee Oromoon waan inni godheenii gumaacha wanta inni godhe waan katabee kan dhufe jedheeti kitaaba gurgurate. Kitaaba isaa dhaabbatee barsiise malee waltajjii keessatti waan itti waamame waan hin qabneefi gaaffiin akkasii maaliif akka inni ka'uunaan galuu nama 600 keessaati nama lama maqaa dha'uun baay'ee rakkisaadha. Obbo Junaddiinis dhumarratti dhufe. Irratti qooda fudhataa hin turre dhumarratti dhufeeti akka uummata tokko akka Oromoo tokkotti beeksa taa'eeti dhaggeeffateeti deeme. Oromoon uummata bal'aadha gaafa jennu yaada adda addaa warra qabanis iyyuu taanaan yoo balleessaniiru ta'e balleessaa isaanii irraatti deebi'anii hawaasa isaaniitti yoo deebi'anii mirga qabu jiraachuudhaaf. Kanaafii obbo Fiqireenis Oromoodha. Obbo Junaddiinis Oromoodha iddoo guddaa irratti yoo kan hojjetaa turedha. Oromoo keessa taa'anii achitti argamuun isaanii maaliif akka inni dubbii ta'ullee natti mul'ataa hin jiru. Waan achirratti godhan hin qabani. Oromoo keessa taa'aniiru. Oromoon diina yoo mo'ate iyyuu ergii diina mo'ate booddee ofitti qaba hin oromsiisa. Obbo Junaddiin waan adda addaa karaa OPDO hoogganaa yoo ta'an waan hojjetan qabu. Waan gaariis waan badees kan hojjetan qabu. Isarratti uummata Oromoo dhiifama gaafataniifi gahaa ta'uu jechuun danda'ama. Garuu uummata gaaffii Oromoo waltajjii miidiyaa irratti ba'anii dhiifama gaafataniiru. Maaliif akka isaan dhufanii kana keessatti akka Oromoo tokkotti dhaggeeffachuun irra jire rakkoo ta'ee akka inni mul'atu kanaaf natti mul'ataa hin jiru. Aadaa Oromootti innis ilma Oromooti, Fiqireenis ilma Oromooti. Gaaffiin kun utuu karaa warra miidiyaa itti yaadamee ka'eeti gaarii natti fakkaata. Namni kan biraanis kan hin mul'atin dhufeera ta'a. Kuni dhowwaa miti yaa'ii Oromooti dhufanii taa'anii dhaggeeffataniiru. Lakkii gaati gaaffii kana kan nun kaasnee fi gaaffiin kun uummata keessa wanta deddeebi'aa jiruu fi yaada uummataa fi karaa waltajjii yookiin karaa qindeessitoota deebi'ii ga'aa argachuuf jechatti gaaffii kana dhiyeessine malee isaatee wanta gara biraaf miti. Haa ta'uuti namooti akka obbo Junaddiin Saadoo gaati dhaaba siyaasaa Oromoo irratti daba hojjete tokko geggeessaa turanii walga'ii akkasii keessattu yaa'ii guddaa hammanaa keessatti yommuu argamanii jalqaba waltajjiitti ba'anii dhiifama gaafatanii yommuu uummati of kalchu itti makamuun hin ta'uuf jetture Dr. Isqeel. Akkaataa isaan itti gaafatanii sirna maaliitiin akka isaan dhiifama gaafatanii yaada adda addaa jiraachuu danda'a. Tarii achii yookiis dhaggeeffatooti kee akkuma kan jettee achirratti ba'anii jalqabatti dhiifama gaafachuu jettee isaaf yeroo baay'ee hin qabdu turranii namoota akkati jette controversial ta'an jettu achirratti utuu baasne immoo akkamittuu baasan kan jiru gaaffiin hin dhufaa dubbiin isaa achirra iyyuu hin jiru. Obbo Junaddiin dhufaniiti Oromoo keessa taa'aniiti Oromoo dhaggeeffatanii Oromoo immoo uummata Oromoo immoo miidiyaa irratti ba'anii dhiifama waan itti gaafatan qabu. Haa ta'u malee iyyuu immoo gaafa Obbo Junaddiin dhufanii balbalatti cufaa yoo jette malee balbala irratti gadi ittisaa yoo jette malee akkamitti akka isaan keessaa hafan hin beekamu. Ani akka nama tokkotti akkuma sirriitti himedha. Dhiifama gaafataniiru namichi kun Oromoodha yeroo hundumaa Oromoodha ture dhiifama gaafateeti dhufee Oromoo keessa taa'e. Hin taa'ee dhaggeeffate Obbo Junaddiin. Kana darbee waan godhe hin qabu. Oromoo keessa taa'uun irra hin jiru namni balleessaa tokko balleessee yoo jenne ta'e kun aadaa Oromooti. Oromoon aadaan Oromoo inni balleesse dhiifama ergii gaafatee fi adabameefi itti deebi'ee hawaasa keessa deebi'ee ta'a yoo nama ajjeesisu. Kanuma amma gaaffiin keenya illee kanuma dhiifamatu hin gaafatin akkamitti uummatatti makamudha. Egaa akkuma nama jedhe dhiifama gaafachuu isaatis beektaa anis beeka.
dhiifama gaafateera. Waan adda addaatti miidiyaa baay'eetti dhaqanii dhiifama gaafatee miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorks jedhan irrattis bahee dhiifama lafatti gaafate qaba. Iddoo kan biraattis dhiifama lafatti gaafate qaba. Amma immoo gaa waa'ee kanarratti yookiis yaa'ii tokko immoo waamneeti warri Oromoo irratti balleessan dhiifama lafaan itti gaafatan waltajjii kennuudhaaf itti yaaduun gaariidha ta'a. Maaliif isa kanarratti dhimma gurguddoo irratti mari'annu waan qabnuu fi waan namni tokko balleesse ka'ee akka hin dubbatuuf yeroon iyyuu hin jiru ture. Inni isin gaafannee nus nu barbaachisne akkasumatti dhiifne gaafa kana. Baay'ee galatoomaa Dr. Isqeel. Chaartar biyyoolessaa Oromoo dhimmoota walabummaa haqaaf mirga namummaa akka yaa'iin kun irratti mari'atuuf qophaa'ee dursee kan raabfame ta'uun isaa osoo beekamaa jiru. Akkuma walgahiin kun jalqabeen balbala keessan cufuudhaan miidiyaa ofirraa ittistanii odeessi bakka yaa'ii akka hin baaneef gurtanii wantoota irratti mari'attan icitiin qabuun keessan immoo garee tokko hedduu dhamaasee jira. Jechuun garee addaa jechuu kootee gaatee akka qindeessaa yaa'ii kanaatti kanaaf sababni dhiyaatu maali? Balballi tokko ittiin nuyi turre balballi baay'ee banaa ture. Yeroo uummanni galmasa guddaa keessatti wal gahee dubbatu, wal gahee mari'atu, wanti bakkeetti bahuun irra jiru yookiis miidiyaadhaan darbuun irra jiru darbeera. Isa booddee garuu namni 600 iddoo tokko taa'ee miti kan inni mari'ate iddoo sagalitti gargar baheetti kutaalee adda addaa keessatti nama 50-60 ta'e kan inni mari'ate. Kana dabarsuudhaaf yaada kana miidiyaadhaan dabarsuudhaaf amma balbala cufuu jechuun miidiyaadhaan hin dabarre jechuudha. Miidiyaadhaan dabarsuudhaaf kaameraa 9 nama kaameraa sana kaasu nama 9 isaa wajjin kan deemu si barbaachisa. Kana gochuudhaaf hin qabnu. Mariin uummataa immoo waan uummanni godhe himameera miidiyaa irratti. Miidiyaan kana keessa deemee dhufee kaasuudhaaf yoo barbaade kan isa dhowwu hin jiru ture. Ofiiti miidiyaan keessaa hanii raawwataniitii booddee immoo sitti balbala cufate jechuun waan sirrii miti kan balballi cufame kanumaaf jechuudha. Iddoo sagalitti citeeti namni uummanni taa'ee mari'ata ture. Kun lafatti dubbii godhan miti. Lafatti namni ka'ee waa tokko dubbii godhee ofis faarsee dhimma mataa isaa dubbatee gadi taa'u hin turre. Kun mariidha. Dhugumaan marii uummataa waan tureefi waan namni iddoo sagal taa'ee dhimma adda addaa irratti waliin mari'atu kana hundumaa dabarsuudhaaf loojistiksiin isaayyuu hin dandeessisu ture. Sababii kanaatiif malee utuu ati dhufteetti ta'eeti silaate achuma dhaabbattee iyyuu dabarsuudhaaf hin dandeessitu turte guyyaa guyyaadhaan wanta ta'aa ture. Gaarii dhagaatee Dr. Isqeel ifuma qulqulleeffachuudhaaf gaaffiin dhiyaatu baay'een egaatee akka kaayyoo yaa'ii kanaatti tokkummaa Oromoo jechuu dhimmoota Oromoodhaa walabummaaf haqa mirga namummaa hundaa ka'ee gurratti naashinaal konsensus dhaabuu tarsiimoo dhaabotaa gargaarsaaf dippiloomaasii cimsanii dhaabuu kanneen jiranii tarreeffamuun akka irratti yaa'iin kun mari'atu jalqabuma ibsame dhimmoota gurguddoo armaan olitti ka'an kanaaf mareen yaa'ii kanaaf xumur isaa maal fakkaata? Isa jalqabaa siruma akkan jedhegaa waan akka nama ajaa'ibsiisutti uummanni kun uummata kabajamaa akka ta'e agarsiise. Inni nuyi jennu aadaan Oromoo kan gadaa Oromoo keessaatii baate kuni Oromoo duwwaadhaaf osoo hin ta'in naannoo gaafa Afrikaa yookiin Itoophiyaa Pakistaa fi duwwaa osoo hin ta'in biyya lafaatiif iyyuu akka bu'aa qabu agarsiise. Namni hammi kun yaa'ee rakkoo tokko malee waa tokkotu hin himamin waan bakkeedhaa dhufe yoo ta'e malee waan achi keessatti waa tokko himati tokkotu hin dhalatiniifi darbee bu'aa guddaadhaan iyyuu innumti kun namni hammi kun dhaabbilee adda addaa keessaatii kan dhufe walitti yaa'ee waa mari'atee sirnaan mari'atee bahuun iyyuu uummata Oromootiif isa ta'uu uummata Oromoo hin taane kan biraafis ergaa guddaa kan inni kennu. Uummanni Oromoo uummata kabajamaa ta'uu isaati.
lammata immoo waan biyyoolessa dhimma ummataarratti ummatatu mari'ata. Sababii kanaatiif dhaabbilee siyaasaallee akkasaan ummata keessa taa'anii ummata dhaggeeffatan. Ammaan jalqabee gara fuulduraatti dhaabbileen siyaasaallee waan ummatni jedhu dhaggeeffachuu malee waan ofii isaanii duwwaa itti mul'ate gochuun akka irra hin jirre kunis mul'ateera. Inni kun Oromoo bira darbeeyyuu ergaa guddaa dabarsa jennaa. Sadaffaan dhimma biyyoolessaa yookiis dhimma ummataa gaafa akkaataan inni itti godhatamu mariidhaan. Mariin daayaloog inni jedhan kuni meeshaa siyaasaa guddaa ta'uusaa agarsiifameera. Kuni waan wixinanne sana gararraatti wanta mul'atedha. Ergaa biyya lafaatti darbudha. Uummanni Oromoo uummata maalii akka inni ta'e kan agarsiisu. Isa garanatti immoo sichigaa uummanni Oromoo waan inni itti maratullee waan wixineeffamee konveenshiniin kun kan kooti jedhee dookimentii sana fudhatee waan itti dabalee waan irraa hanqate jedhamu itti guutee waan keessaa ba'u keessaa baasee ilaallatee kan ammoo hojjetanii akka fixanii fi hayyoota itti ramadateetii bahe konveenshiniin kuni. Kanaaf wanti keessaa hafin jiru waan yaadne gararra waan yaadatame gararraadha kan bu'aansaa kan ta'e jechuudha. Baay'ee gaariidha Dr. Hizqeel. Gaaffiin yeroo baay'ee ka'uu fi Oromoon ija shakkiin ittiin ilaalamu Oromoon inni mirgi isaa kabajame nagaan isaa tikfame addunyaa kanaaf maal qabaa biyyoota ollaaf maal fida sabaaf sablammii waliin yoo akkamiin bula kan jedhudha. Kanaaf yaa'ii kanarratti deebiin argame maali? Yaa'iin kun ajandaa mataa isaa qaba ture. Isa kanarratti hunduma isaa dubbateera jechuudhaaf hin danda'amu. Akkaataan yaa'ii kanarratti Oromoon itti mari'ate waan nama dubbadhu hundumtuu Oromoon akkam akka ta'e uummata akka ta'e mul'isuudhaaf hin danda'u kan biraa irratti. Waan siyaasaa duwwaa mari'achuudhaaf miti wanti kun kan wal gahee dhimmi siyaasaa dhimma uummataa akka jiru ta'e agarsiisuudhaaf kanarratti murtoo gochuudhaaf siyyaanee waa'ee kanaa dubbachuudhaaf siyyaanee waan sabaaf sablammoonni akkamittiin jiraatu kan jedhu gaaffii toftaati yookiis gaaffii tarsiimooti. Kana gochuudhaaf yaada hin qabnu turre. Kanaaf hin mari'anne akkamitti isa jedhu sanarratti deebisuudhaaf dhimma toftaatiif dhimma tarsiimoo warra dhaabbilee siyaasaa irratti dhimma baasa malee uummanni asirratti dhimma yaada isaa himatee sagalee isaatiin dhimmi kun kan kooti jedhee himateetii deebi'e malee sagantaa siyaasaa baasuudhaan gadi hin teenye. Kanaaf kanarratti deebii kennameera jechuudhaaf hin danda'an. Egaati raadiyoon Afura Biyyaa gaaffii har'aaf qabdu asirratti xumurti. Dr. Hizqeel yaadaaf dhaamsi isin uummata Oromoof qabdan yoo jiraate gorsi isin dargaggoo Oromoof dabarsitan yoo jiraate yeroon inni itti aanu kuni kan keessanii itti fufaa. Oromoon lafa dhufee qabaa. Lafti inni dhufe immoo aadaan isaatiif seenaan isaa seenaa nama boonsudha. Dargaggoodhaan kan hin jedhu sabboontummaan Oromoo hamma ammaatti waa inni irratti hundaa'e waa diiguu irratti ta'a yookiin sirna abbaa irree diiguu irratti ta'a. Garuu mul'ata qabaachuu nurra jira. Jaalala saba Oromoo irratti duudhaallee saba Oromoo kabajuu irratti kan hundaa'e sabboontummaan akkasii kan ijaaru kan gadi diigu duwwaa hin ta'in kan achii ol ijaaru immoo waan barbaachisuu fi jaarraa kana akka ta'e hubatanii seenaadhaa fi duudhaallee Oromoo kana barachuudhaan akka kanatti jiraachuu akka gadaatti jiraachuu akka baranii ergaa dhaamsa dhaamaafanii dargaggoo Oromootiif. Dr. Hizqeel Gabbisaa keessummaa raadiyoo Afura Biyyaa taatanii dhihaachuudhaan gaaffii dhiyaate hundaaf deebii quubsaaf yaada keessan dhaggeeffattoota keenya waliin qooddachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galata argadhaan jedhaa. Nagaan.